جارتي تيتني دوران جوس كنو راما دبي بقى أماتي بيجلي تي مالين قدو جرا مال تاچلي دانغو چلي بيجلي غو جرا ديتين إيغا فغو بيجلي جرامي والله بيسير سوية توبيا سوية مالي بي براس دايس نما برواج زيتا بي براس الجيست نما فيت لبو والله نما اسمي تفيد أمان تنانغ بقى دي ساتي أبليتي تنتي ناخن نديم تامي وبليتي تي هنجالة تومي نينجال دا أبليتي مي تنتي يو والله كهنجي جد daga o nama warra afaan guure taa'usan yoo ta'e hin barbaadu hin barbaadu وبليتين تي نما قرآن بيكو نما خرا ربي تردم أكما أنا كان خرا تكما لي خرا نما بيتو baraanis karaa rabbii irra deemu matiin jira wayin karaa namaa irra deemu jira reemma sarma rabbii irra deemu jiraami garuu ati sooshaal miidiyaa fayyadama hin jedhini malee obboleettii tiyya akkati dubbistu lakkoofsisiisii kenna. ayyee Baale madayitee achuma fuuta warruma gaafatte. wala gaafadhee uno wanta keessan maaligaa saqa haliidha gabbara keessan bus maxaaniyaa jaanisa waan sanfirii 200 fida namaan jaan gabbara dila sanfidan mun jaani an caatii qofa qabeetti keessa gaa nuuree ol deebisi nuuree Atummaan jaalala isii qabaannani gabbara guddaa waan sirraan fudhatanii waan itti aruusa godhatanii malee. ani yo akkas na godhano amma achi dhaqee asii deemee lafee maallaqa dila san baasee akkasii yoona gootano Ni ummata gaafannaani. booloo nama waa xiqqishuu bichaatu godhe harki isin irraa muramu ummata kiyya godhaa haa histii maal isin gootii miti histii dhiisaadha Hoola godha godaafi. baay'ee barbaadan qofa godha Ooruu yoo hin qabaanne mootu ooruu oduu qabatte ooruu san keessa waan gurguratteetiin ittiin fuutu qabda. Takkee. yaa rabbi mee usmee mee ooruun Bo ooruu dhabu hin dhabuutiti dachii gaffaallee qabee godhu Baaleen gabbarri hin jira malee garuu amma yeroo ammaa kana lakki gabbara guddallee namni walirraa fudhatu. Nuti irraa fudhanne gabbara kanuma kiyyarraa hin fudhanne gabbara. okay akkas taanaan dhaqee obboleettii tantee fuudhee jechuun harregetti hin galcha bakka ati harkaa baatee amma guyyaa gurbaa kanaan manja yeroo biraati jaa anna isin jira isin jira jid Nuure maal taate? Akkasi wallaahi amma jechuun namni Allah umni kee oyaas nama 200 fi qorata kan nu jala jirtanii ummata kiyya ummata kashtii maali koy rabbii jaan qaa shabaqaan na darbe isaa bakki. maamme maalii fi jaartii namaatti haasoftaa maamme aw jinnii warra jaartii keessanii isiniitu beeka maanta na dhiisaa jaartii obboleessa kiyya armaame marra kattan sila yaa uummata kiyya dhiisaa uumaa miti. Bara amma na obboleessa kiyya inni beeku. amma na dhiisa Obboleessa kiyya maameen obboleessa kiyya. isinii maalitti amma fooloo qabaa porfaayila kiyya kana godhaa isin jee warra quban qabda. Akkamitti hin taane isaa bakki. Halkan san nagayaan buusaa naan jettee si irraanfachiisaa naan jettee jaartii ante akkasitti online irraa buunaan atis ustee raamaanis natti ustee an carqa facaasee deemuu bakka ati kishootu naaf. Ani isin eege isin lamaanuu naan barreessine wasaappiidhaan amma tana arge. Yaa rabbii abbaa miskiina callaa raamaalleen kuttee fi dida bira doolaara callaa haaliqa nufi dib. Abshir ni dhugdi. Obboleettii Raamaa sii qanina si fayyifannaati maammi. Halas. Egaa Si fayyifanna obboleettii sii qanina. Maaliif namni bakka jechuun namni miidhame gumaan isaa dirqama. Bannaati sharkina itee. Akkanami. Gataa asitti hin baasin asitti Raamaa addibi asitti hin baasin. Booda baaftaati asitti hin baasin Raamaa. Harka wanniidha. Harkaan na itee nuure. Suuta birraa baaftaree asitti miti uummanni si waraabbatee booda amartii jaarsaa darbii. Itee wallaa eega qubee godhachuu eegale asitti nattuu hin diramtu. Akkanuma asii godhadha.
Maammeen isa qotisa maammeen isa bade. Maatti beekaa. Qubee kanaaf xiqqoo ishee shigginni godhate gaa innis. Qubee harkaa qaqqabu. Fadhu sirba aruuzaatti bani kataa godhin uummata kana. Adawwiin teessirraa cabtu yaa akhi. Hayyee hayyee. Ergiif erga dhumeeti. Erga dhujiin. Erga dhu. Hayyee isinlee mushurraadha. Anillee mushurraadha. Na qaanfatti. Hin gaanfattu lakkii. Ilil jedheefi osoo hin heerumin duratti ililii san itti gabbanee fi wanni aruuza isaanii YouTube irra taa'e. Anaa eenyu ililnaa jechuudha hariiroo. Anaa ilil siisii jedha. Annaa jetta si jaaniiti. Jaamtee deemu jirteeti bu'iti. Anaa kana eenyu ilillaa jedha. Ilil maammee. Obboleettii kiyya furduu galadhuuni. Obboleettii ta'e eessa keessa ree? Atoo kan firraa kurtee. Eessa keessa? Harargee galtaanga. Asii harargee galchuu barbaade malee. Sitti mi'oofte. Eegayu sanyiin sitti mi'oofte. Obboleettii fudhadhuu galadhuun. Fudhadhee galadhuuni bakka wani keessaa ta'a. Galadhuun. Galadhuun malee anis duugamee jira. Fudhadhuu galadhuun. Jettee? Jedhee jira. Okay, taatee jirti yaa. Wanni feetee hagaltu obboleettii ta'e durummaa qabdu halliise. Dubrummaa akka qabdati maaliif beekte? Hayi. Ka'anuyyuu ana durummaa qabu na beektu akka obboleettiin ta'e na bira tarteetiin obboleettiin ta'e durummaa hin qabne itti yaadda beeku. An dubrummaa akka qabdu maaliin hin beeku hin dee'a? Dabboon ta'e waraabdee leen argina. Wallaa rabbumaan durummaa qabdi jenneen nama hundaanuyyuu jetteen kijibda. Wallaahi beekta. Ija qabachuu jirta. Osoo durummaa qabaachuu baaddee na jaalattuufi qaraayyuu ija qabachaa kanas si baraacha. Duruu kanas si baraacha ture. Heeruu hin fedhu akka ta'e humtettee. Kolfutti jira wallaahi. Nustu ammaati. Nustu. Ani durummaa qabachaa turre. Fuularraa beekamni himaa durummaan. Mee fuularraa laali amma. Neetwoorkiin qabee. Nama bilbilu jira moo isa qabe moo na qabe? Halas baasee jira neetwoorkiin maammee. Sorry maammee allaa naa miti. Neetwoorkii. Karaa sammirraa bu'u. Sadeen godha. Manni kun viidiyoo nama gadaaranii. Manni beekuun kabajaa qaballee waan viidiyoon nama waraaban yaada. Video waraabsiisin inshallah. Wani nan balinni mana ke ta'atin nyaata akka fedhan nyaadhee osoo yaa'ii seenee jedhu
wajjin nama raadiyoo gaafa viidiyoo waraabamu eegale. Akkasii san jibbamee taa'an akka viidiyoo akka inni wanni hin qaanofneef jechuudha. Nyaatatti raganna qe'ee sodaata oola. Achii baqatuuf ta'a qaanfatee jirti. Ho'oo irratti gadhiisa. Areera kan namni harkaan dalagame sanuu baraanan areera sun gammachuudhaan hojii malee riskii nu ba'uudhaaf. Taabota fakkaataman. Habaarichatti sirbite garuu Oromoo habaariif wal keessa haasoftii namaan garuu malee xiqqoo